Untuuxaa beersi godhe jechuudha. Ati na untuuxa ummaa teetiif abbaa keetu waan jiruufi wallaan isaan duratti laa untuuxaa beersi godhe jechuudha. Ati na untuuxa. Amma waan goonu beektaa? Makkiin obboleetti keessaan qabaate. Ni jedha. Amma isiin heerumuuf guyyaa keessa jirti. Si galee ati amma ka godhuu qabdu dhoofsisaa isii kennitu waan gaarii. Noona artistee camlaa qanan jette daa'imni ilkee cabxu tana forroo qeeta ilkee hin qabne. Deebisin ammatiin aartee miira keessa galte. Ati miira keessa galte. Kottu miira keessa galte. Kottu isin araarta. Araara didaa jirti seenaan aarte. Naarte. Aleessallee shakkaalaa na godhatteettee na himatte. Silkii abbaa kiyyaa cabseette hijuba isii. Eessatiin cabsee? Wallaahi argisiiti. Niiti kottu afaan mana amansiifnaan deebine taa'ii gadi. Amma ati. Silkii isaanii cabsee. Eessatiin cabseen tal? Bakka baraadoo. Hin cabne lafa fuftee kanallee dhuftee himte silkii cabsiteettee. Argaa. Shakkaalaa immoo eessatti si godhadde? Mana keessatti. Mana keessatti fi bakka baraadoo suuraadha. Maal naaf iddeen tal? Koy mee himtu? Seenaa maalitti shakkaalaa si godhadde? Shakkaalaatti maal ta'e? Himi gaame himi. Ennemu. Hijibdee gaa hijibtuu faraddu. Amma araarama akka. Araarama amma makii bakka waan Asla wanta kanaan goone jechuun wanta osoo samii ilaaltu buna ofirra ganna ta'e. akkasi. Buna sirra jigeeti. La. Ishee. Na jala seentee ture osoo achi ilaaltu jechuudha. Amma araarama akka. Dhiifama na gaafa dosoon ilkee santee ta'aafte sirraan daasitu. Isheen dura naadeessa. Isheen dura naadeessa isheen naade. Isin dura si tuqe. Bakka amma keessatti dura tuqe waan ta'eef badiin keessatti dhiifama gaafadhu. Ilma intala jaala. Kalas maki ajjabte daa'ima. Kalas. Tarte kadi. Akka harree. Dubboo godhee sun fi wallaahi. Obboleetumati haatiin tiyya nana dhaltee takkaas akkuma waltuun naa bara. Siyaas tanaffas. Isin ara. Oh, maqaa Oromoo baasi mee. Kunoo gawwaan haadha ibsaa kanaan jiru. La haadha ibsaa jechuun ikkoo jaartiisaa jechuudha beekanaanoo haadha. Askinaan jedhamu yeroo tokko. Hin jedhamu akkana. Akkanaanoo Doktor. Namni aan dhufnaan gaa'eera. Ataafoo du'aa hidhaa godhaa yoo dura. Abaarsa qabdaa sidaati. Aboo kun mucaan hin taane fooloon dabalu kun museenaaf laal. Wallahi nama dhibba saddeet bicha naaf amma.
أما ماكي نما دبس الدبي كنا عارف ما لك أنا قال جوري دايفات أجي كم تكاسر هاي أجي كم تكاسر Kona gota ni male. Abo follow yo gotang gora nama ko mata kawri bata kajira da fatin amma me mana kanatti kuma nama dibba sadettu na nama dibba sadedda si ma follow dingo na man abo mbe ko wan follow no man jibbitu oromo mi tisalani kana ma kana jibbita wallahi lazim oromo histidisa gawa mana mo satin kabaja rana vina ramza follow gora wala jadi tim atile batu doktor kaunti asena hara follow gora ati ba koini nan kenina guys wanu fi koini takanan kenin mbarbado mudin koini na keniti guys what follow ko tanu raka fat daramza Bismillah dufte hadi wala what dura follow ko tanu raka fat da ma आरफाते हम वाये तब जारती थी ये सब डनी मीरा कैसे गलती था नहीं राखम गोनर बिजरी आसार सब निको नगल किया मारो मिस्किन तित्ती गंदा माले पे वन होते मीरा कैसे गलती था हमारा वो जिंग बेला में कब थी अंबर माल जलन से था आज माले गेमी बेला में खाना तबत्ते हिलाल तू guddaa tokko qabani lookarbii faamiliidha itti maa fidhaqe garuu haati seenaa ta oromoo hundaati jennee callisaa jirra malee abiyyillee dhufee kennuuf hin danda'a. Lookarbii loltuun karaarraa milisite. Qabachiisuun fedha. Lookarbii loltuun karaarraa milisite siin jedhu. laa miliqu godhe argaa jirra ta'a beela nama miliqu min wajjin faamilii walitti dhiyeenya qaba bashaashaa lejino. Akkaawuntii kaan cufee kan lammaffaa bane. Yasmin, thank you. Jaartiin doktoraa tapha qabdi itti qophaa'i Yasmin 17 hiriyoota keetitti illee himi badasare usme akkam. Ante asli. Ma kenna sagale nan jiru ndagamu. Injira monitora sirraa fuudhee ramsaa kennuu naa kan jira. Naan kennin usmarraa fuute. Besara fuudhe kenne ura kon kabure ramzan riyaa kiyya yoo kennite filana rafute. No ani usmeen qabannan ani hin qabaami ani fedhu kala dhiis. Anta waramsaa waahid kibda. Tiruu takka ayi. Kibda jechuun tiruu. Jechuun nuti obboleewwan tiruu takkaati jechuun afaan arabaatti hoji jira umee afaan arabaatti kaka. Wallaan beeku. Kibdaadha ka waahid kibdaa jedhama. Akhwaani jechuu bichaan beeka ani akhu bichaan beeka bu'aan biraan beeka. Waahid kibdaa jedhee. Afaan oromootiin obboleewwan garaa lamaan garaa tokko baya maal jedhaman. Tiruu takkana. Maarree anillee waahid kibdaa jedhe maal balleessere? Maal dirqama afaan oromoo akkasumatti fuutee afaan arabaatti jijjiirte sii taare. Ati jijjiire hayyee. Mee anaa fi usme afaan arabaatiin. Maal jette anaa fi usme maal jette? Amma usme ana atiif ramzaan osoo haadhaaf abbaan tokko taatanii. Nuti obboleewwan tiruu takkaati jettaami fakkeenyaaf yoo haasayaa jiraatte waa'ee isaa namatti haasayaa jirtaa jennu. Afaan arabaatti jijjiiri tiruu takka jedhi. Obboleessa haadha kiyyaati obboleessa abbaa kiyyaati yoo jedhamu. No. Anaa fi ramzaan tiruu takka jedhi jijjiiri afaan arabaatti jecha jedhu kan. Ansi jamar tiruu waan jedhu tara afaan arabiitti. Hin beeku. Kibdaadha kaa ana wa ramzaa waahid kibdaa jettaa miree amma osoo afaan arabaatti jijjiirte. Eka kuno. Tiruu kooti jettanii. Usme waan hin ofirratti hin fudhatin yaa jedhee ofuma irratti fudhata wayi. Afaan arabaatti bar mucaa biyya araba jira waahid kibdaa.
Yoo waan biraan hun jedhan maaliif beekta? Irra fanarwaa beeka. Na wallahi tirun kibdaadha. Yaa habiibi. Kibdee eebbifaanu fi. Akka obboleessa taateen beena. Amma dhagaye. Kumbar jechuu hin beeka garuu xiqqoo wal keessa afaan Oromootiin jiru namatti ulfaata. Amma akkaatama jette kana bara. Afaan Arabii. No. Obboleessa kiyya tiruudha jedhama. Abbaa afaan Oromootitti aadidha. Anamma Osmeen obboleessa kiyya tiruudha yoo jedhee namni gahaadhaaf abbaan tokkotti beeka. Akkasuma akkasii miti. Okay, mee amma ayyee amma sanii miti. Mee haati faatee jaartii obboleessa jaarsa kiyyaati anaan immoo garaadha yoo jette akkam jechuu? Afaan Arabaati immoo. Haadha faateettu deebisaree ana maaltu beeka haadha faatee gaafatte. Maali jedhee? Maali? Kibdaan katabba. Dhagaye haadha faatee. Oye. Kibda katabbasamu. Kibdaan katabbasamu jechuudha ka wannoodhu. Koo haadha faatee fakkeenyaaf asliin obboleessa kiyyaa jaartii durbittii tiyya fuudhee jechuun maal jechuudha afaan Arabiitiin? Okay. أصلي أخوي زوج بنتي خالتي. Kata walitti. Giddi maa walitti. إيه بنتي خالتي يجوا. Eegaa durbittiin binti kaalatiidha intala aadaadhaatiyya. Binti. Yaa. يجون أدادا. Haati faatee waan jettu maa waggaa meeqa teette Kuwait keessatti? Hai. Ani wannoo dabar Arabiin kun akkam beektaa? Ka dhiiraaf jedhaniif ka dubartiin jedhanitu jira. Fakkeenya Dhugaa jette dhawriyaan jalaan. Arabiin dubartii jechaa fi dhiira osoo hin taane itti ka dhiirri Araba haasoitu ka dubartiin Araba haasoitu gargara. Walwaan tolu jechuudha. Histiin uummata kanaa parsantaa caalu gattu qeelalee tokkoon isaa fooloo nan goone. Tokkoon isaa. 74 gummaa inni re.